Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkotti namanameen kabajamtoota hordoftoota chaanaalii yuutuubii Daandii Fayyinaa kan taatan hundi keessan maqaa Waaqayyoo isa dhuma hin qabneen akkam jirtu. Maqaan isaa kan kabajamee fi kan ol jejjedhanuuf haa ta'u. Maqaa isaa dhoofnee maqaa haadha keenya qulqulleettii Dubaroo Maariyaam kennaa guyyaa jimaataa waadaa fannoo jalaa kan taate karaa qulqulluu Yohaannisiif haadha kiristaanotaa taate kan nuuf kennamte maqaa ishee kan kabajamee fi kan ol jejjedhanuuf haa ta'u. Kan kabajamee fi kan ol jejjedhanuuf haa ta'u. Kutaa darbe keessa maqaalee Waaqayyoo waliin ilaalle jechuudha. Amma immoo kutaa torbaffaa amaloota Waaqayyoo fi kutaa torbaffaadhuma jalatti immoo kutaan xiqqaan jira. Yeroon achi ga'ee isiniifan ibsa jechuudha. Amma amaloota Waaqayyoo waliin ilaalla jechuudha. Waaqayyo amalummaa isaan kan hin qoratamne yoo ta'u, fedhaa fi daandii mataa isaatiin ijoollee isaa qulqullummaa jiraatanii isa gammachiisaniif immoo amala isaas mataa isaa of ibseera. Warreen laphee qulqulluu qajeeltotadha Waaqayyoon ni argu waan ta'eef Maatiyos 5:8 akkuma jedhame. Kanaaf amaloota Waaqayyoo kan jennu amaloonni kun Waaqayyo ofuma isaatiin kan nu of ibsee malee namoonni qoratanii kan bira ga'an miti. Bira ga'uunis hin danda'amu jechuudha. Abboonni keenya kan dubbatan kana mee haa ilaallu. Waa'ee Waaqayyoo qorattee kan bira geessuu fi kan natti agarsiistu yoo ta'e Waaqayyotti osoo hin taane sittin amana. Qulqulluu Efreem. Sababni isaas kan Waaqayyoon qoratee yoo bira ga'u yoo jiraate inni Waaqayyo irra ni caala waan ta'eef. Jiraachuu waan tokkoo amanuuf waa'ee isaa sirriitti beekuun tokko miti. Fakkeenyaaf lubbuun namaa jiraachuu ishee ni beekna. Garuu kan argee qorates kan bira ga'es hin jiru. Maars pilaaneetota keessaa tokko kan taate jiraachuu ni beekna. Garuu amaloota ishee bishaan ni qabdi hin qabdu kan beeku hin jiru. Amaloota Waaqayyoo yeroo jennu kan mataa isaa qofaa kan ta'e eenyu irraa yoo kan hin fudhanne uumamtoota biroof akka kennaatti yoo isaaniif kenne kan irraa hin hir'annee fi kan hin qoratamne jechuudha. Amalootni Waaqayyoo kiristaanummaa beeknuu fi barannu guutummaan amaloota isaa osoo hin taane amaloota baay'ee muraasadha. Kunis sababa isaa amaloota isaa sammuu dhala namaa baachuu dhala namaa beekamuu hin dandeenye waan jiruu fi amaloota Waaqayyoo haa dhiisnuuti nuti dhufaatii gooftaa keenyaa booda kabaja kiristaanotaa ta'ee hin beeknu. Mootummaa Waaqayyoo akkam akka taate hin beeknu. Kanas kitaabni qulqulluun haala kanaan dhugaa ba'a. Michoota koo nuti amma ijoollee Waaqayyooti. Isa booddee immoo maal ta'uuf akka jirru hin beeknu. Haa ta'u garuu yeroo inni mul'atu isa ni agarra. Isas akka fakkaannu ni beekna. 1 Yohaannis 3:2. Guyyaa dhufaatii gooftaa dura kabaja gooftaa keenyaa qajeeltotaaf qopheessee hin beeknu jedhu isaati. Kanaafuu waa'ee Waaqayyoo guutummaatti beekuu dadhabuun amaloota isaa keessaa beekuu kan dandeenyu. Inni fedha isaan kan of beeksise muraasni isaanii akka armaan gadiitti in ilaalla. 1 Iddoo hundatti argama. Waaqayyo murtaa'aa hin qabu. Bakka hundumaatti argama. Kitaaboleen qulqullummaa akkas jedhu. Fuullee kee duratti eessattiin baqadhaa? Gara samiitti yoon ba'e ati achi jirtaa. Gara Si'oolittis yoon bu'e ati achi jirtaa. Akka hommoo kaattuu fuudhee hanga dhuma galaanaatti yoon balali'e achiin harki kee na qajeelchiti mirgi kees na qabatti. Faaruu 139 7-10 arganna jechuudha. Jecha amma bantiiwwan Waaqaa teessoo kooti, laftis ejjennoo miila kooti. Isaayyaas 6:1. Namni yoo dhokate ani isa hin arguuree? Samii fi lafarraa kan guute ana mitiiree? Ermiyaas 23:23-24. Lammaffaa gargaarsa eenyuu kan hin barbaannedha. Dhalli namaa waan tokko raawwachuuf gargaarsa isaa barbaachisa.
anaan alatti waan tokkoyyuu raawwachuu hin dandeessan. Yohannis boqonnaa 15:5. Waaqayyo garuu gargaarsa eenyuyyuu hin barbaadu. Kanaafis kitaaboleen qulqullaa'oon ragaa ni ba'u. Hafuura Waaqayyoo kan ajaje yookiin gorsaa ta'ee kan barsiise eenyudha? Yookiin eenyu wajjin mari'ate? Yookiin eenyutu isa gorse? Isaayyaas boqonnaa 40:13. Innis lubbuu fi hafuura hundumasaa hundaaf ni laata. Waan tokko akka isa hir'atetti harka namaatiin tajaajilamu. Hojii Ergamootaa boqonnaa 17:25. Kan bara baraadha. Waaqayyo duris kan ture, har'as kan jiru, boodas kan jiraatu Waaqa bara baraadha. Kitaaboleen qulqullaa'oon akka kanatti ragaa ba'u. Gareewwan osoo hin uumamin, lafti addunyaanis osoo hin hojjetamin bara hanga baraatti sidha. Faaruu boqonnaa 89:2. Maaloo ati garuu bara baraan ni jiraatta. Yaadannoon kees dhaloota hanga dhalootaattidha. Faaruu 101:12. Mootummaan kee mootummaa bara baraati. Bittaan kee dhaloota hanga dhalootaatti. Faaruu 144:13. Inni Waaqni keenya jalqabaa fi dhuma kan hin qabne, dursaanis hundeenis isadha. Waaqayyo Gooftaan raayyotaa akkas jedha. Ani dursaadha. Ani isa boodaates, ana malee Waaqni biraa hin jiru. Isaayyaas boqonnaa 44. Tokkoffaa Xiimotewos 1:17. Mul'ata 1:8. Inni arfaffaan kan hin jijjiiramnedha. Jijjiiramuu jechuun haala duraa hin jijjiirre tokko ta'uu, haala duraa jiran irraa gara haala biraatti jijjiiramuu jechuudha. Osoo hin jijjiiramiin haala jiruun jabaatanii jiraachuun amaloota bara baraa wajjin kan wal qabatedha. Waaqayyo amalummaa jijjiiramuu hin qabu. Ani Waaqayyo hin jijjiiramu. Milkiyaas boqonnaa 3:6. Yesus Kiristoos kaleessaa fi har'a hanga bara baraatti sanuma. Ibroota boqonnaa 13:8-9. Kennaan gaarii hunduu eebbi guutuus gubbaattidha. Jijjiiramuun kan isa bira hin jirre. Yaa'aqoob boqonnaa 1:17. Kan hin argamnee fi hafuuradha. Hafuurummaa Waaqayyoo qaamummaadhaan Gooftaan keenya Yesus Kiristoos Waaqayyo hafuuradha. Kan sagadaniifis hafuuraa fi dhugaadhaan sagaduutu isaaniif ta'a jedheera. Yohannis boqonnaa 4:24. Waaqayyo kan arge eenyu hin jiru. Ija namaa uumamaan kan jiran wantoota baay'ee arguu kan hin dandeenye murtaa'aa akkuma ta'e, murtaa'aa kan hin taane Waaqayyoonis arguun hin danda'u. Yoomiyyuu taanaan Waaqayyo kan arge tokko illee hin jiru. Yohannis boqonnaa 1:18. Museetiinis namni na arge hin fayyuutii, fuula koo arguunis siif hin danda'amu jedheera. Ba'uu boqonnaa 33:21. Waaqayyoon eenyuyyuu kan arge hin jiru yoo jedhamu, amalummaa waaqummaa isaatiin namni arge hin jiru jechuudha malee qulqulloonni haala adda addaan argameera. Fakkeenyaaf Abrahaamitti bifa uumamaan, uumama boqonnaa 18. Museetti bifa laboobaa ibiddaati. Ba'uu boqonnaa 3. Isaayyaasitti ta'umsa ol ka'aarraa taa'ee fakkeenya mootiin qarqarri uffata isaa mana qulqullummaa guutee argameera. Isaayyaas 6. Daani'elitti bifa nama dulloomaatiin. Daani'el boqonnaa 7:13-14 argameera. Booda immoo dursee nama ta'ee akka mul'atu Musee fi raajotatti akkuma dubbate nama ta'ee mul'ate. Duuba koo argita. Ba'uu boqonnaa 33:23. Yoomiyyuu taanaan Waaqayyo kan arge tokko illee hin jiru. Ilma tokkicha abbaa isaa keessa jiruuti waa'ee isaa hiikee beeksise. Yohannis boqonnaa 1:18. Abbaan ilma isaatiin akkuma beekamu jiraachuun abbaa ilmaan beekama. Anaan kan arge abbaa arge akkuma jedhe Yohannis 14:9. Hundumaa kan beekudha. Waaqayyo beekumsa eenyurraayyuu hin arganne. Kan amalummaa isaatiin wanti tokko osoo hin raawwatiin dursee ni beeka. Fakkeenya Gooftaan keenya Yesus Kiristoos kan hin amanne eenyu fa'aa akka ta'an dabarsee kan laatus eenyu
akka ta'e jalqabuma ni beekta ture. Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 25, Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 64, Maatiyos 24 lakkoofsa 3. Namni kan laphee isaa keessaa deddeebisee yaadu hundas ni beeka. Ani Waaqayyo nama hundaafuu akka hojii isaatti firii laachuuf jecha laphee nan saaqqadha. Ermiyaas boqonnaa 17 lakkoofsa 10, Ermiyaas boqonnaa 23 lakkoofsa 24. Nuun kan nu to'atu ija isaa duratti wanti hunduu qullaa kan ta'ee fi kan ifa ba'edha malee isa fuulduratti uumamni dhokate hin jiru. Ibroota boqonnaa 44 lakkoofsa 13. 7. Ogeessa ogeessotaati. Waaqayyo ogeessa ogeessotaa hundaati. Maaloo hojiin kee baay'eedha. Hundumaa ogummaa keetiin raawwatte. Faaruu 300 lakkoofsa 24. Icciitiin alagootaa hundaan akkuma beekame akka ifa ba'etti isin jajjabeessuu kan danda'u qofaasaa ogummaa kan qabu Waaqayyoof Yesuus Kiristoos hanga bara baraatti kabajni haa ta'u. Roomee boqonnaa 16 lakkoofsa 27. Caqasoota kanas ilaaluu ni danda'ama. Efesoon boqonnaa 3 lakkoofsa 10, fakkeenya boqonnaa 2 lakkoofsa 6, Daani'eel boqonnaa 2 lakkoofsa 21, Yaaqoob boqonnaa 1 lakkoofsa 5. 8 hunda kan danda'udha. Hundumaa gochuu kan danda'u Waaqayyo Gooftaadha. Kan isaaf danda'amus hin jiru. Dadhabamus hin jiru. Waaqayyo wanti dadhabamu jira. Uumama boqonnaa 18 lakkoofsa 14. Qulqulluu Gabri'eel haadha keenya Waaqayyo wanti dadhabamu hin jiru jedheera. Luuqaas 1 lakkoofsa 37. Raajichi guddaan Ermiyaas maaloo yaa Waaqayyo Gooftaa kunoo ati humna kee guddaa fi irree kee diriirsitee samii fi lafa uumte, sittis wanti hir'atu hin jiru. Ermiyaas 17 lakkoofsa 32 jedheera. Samii fi lafarratti galaannii fi hallayyaawwan hundatti Waaqayyo kan jaalate raawwate. Faaruu 134 lakkoofsa 6. 9 qulqulluudha. Qulqullummaan Waaqayyoo kan amalummaa isaatii qulqulluu jedhan adda jechuudha. Kitaabni qulqulluu waa'ee qulqullummaa Waaqayyoo bal'inaan ragaa ba'a. Qulqullummaa isaatiin kan ulfaate kan akka kee eenyutu jira? Ba'uu boqonnaa 15 lakkoofsa 11. Waaqayyo mataan isaa waa'ee qulqullummaa isaa ani Waaqni keessan qulqulluu isin qulqulloota ta'aa jechuun dubbateera. Leewwii boqonnaa 19 lakkoofsa 2. Qulqulluu Phexros kan isin waame qulqulluu akkuma ta'e isinis jireenya keessan hundumaan qulqulluu ta'aa jechuun nu gorsa. 1 Phexros boqonnaa 1 lakkoofsa 15 hanga 16. Qulqulluun Daawitis gooftaan keenya Waaqayyoon ol qabaa qulqulluudhaatii gara ejjannoo miilla isaatti sagadaa jechuun Waaqa qulqulluu ta'eef sagada amanamummaa akka isaaf dhiyeessinu ajaja. Faaruu boqonnaa 98 lakkoofsa 5. 4 murtii dhugaa kan laatudha. Waaqayyo dhugaatti kan murteessudha. Waaqayyo abbaa murtii dhugaati. Cimaa obsaadha. Faaruu boqonnaa 7 lakkoofsa 11. Innis addunyaa qulqullummaadhaan isheetti murteessa. Alagootas walqixxummaa isaan bulcha. Faaruu boqonnaa 9 lakkoofsa 8. Qulqulluun Phaawulos wareegamummaa kaffalaa ture. Gara fuulduraatti gonfoon qulqullummaa akka qophaa'eef erga dubbatee booda murteessaa qajeelaa ta'e gooftaa guyyaa sana anaaf laata jedheera. 2 Xiimotewos boqonnaa 4 lakkoofsa 8. 11 kan nama jaalatu garraamii fi abbaa furmaataati. Waaqayyo jaalala ta'uu isaa fi nama hunda waan jaalatuuf garraamii fi furaadha. Yeroo hundumaa hin beekamu, obsaadhas. Sitti kan amanu dhala namaa fuulduratti kan qopheessite, warra si sodaatanis kan dhoksite, gaarummaan kee akkam baay'ate. Faaruu boqonnaa 30 lakkoofsa 19. Gaarummaan Waaqayyoo lafa guutte. Faaruu boqonnaa 32 lakkoofsa 5. Araarri kee samii irratti guddoodha. Faaruu boqonnaa 7 lakkoofsa 4. Ani jiraataadha. Cubbamaan karaa sana deebi'ee lubbuudhaan haa jiraatu malee cubbamaan haa baduuf hin eeyyamne. Hisqeel boqonnaa 33 lakkoofsa 11. Waaqayyo dhala namaa lubbuu bara baraan jiraatu kenneef kan uumeef baay'ee isa jaallachuu isaatiin badii namaa hin jaalatu. Fayyina isaa malee haa ta'u malee yoo balleessee fi dogoggoree illee ni obsa. Faaruu 117 lakkoofsa 1. Siiraak boqonnaa 5 lakkoofsa 4. Luuqaas boqonnaa 6 lakkoofsa 35. Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16. 2 Phexros boqonnaa 3 lakkoofsa 9. 12 dhugaa fi amanamaadha.
Waaqayyo ofuma isaatii dhugaadha, amanamaadhas, ani karaa fi dhugaa jireenyadha. Yohaannis boqonnaa 14:6. Laphee Waaqayyoo qulqulluu Daawit faarsaa isaatiin karaan Waaqayyoo hunduu garraamii fi dhugaadha jechuu dhugaa ba'eera. Faaruu boqonnaa 24:10. Gooftaan Iyyasuus Kiristoos yeroo barsiisu dhugaan isiniin jedha jechaa ture. Kanarraa wanti hubannu Waaqni sobdoota kan jibbu amalummaa isaatiin toluu dhugaa ta'uusaati. Raajichi Waaqayyoo Museen soba dubbachuuf Waaqayyo nama miti, gaabbu jechuuf dhala namaa miti. Inni kan jedhu hin raawwatu ree, kan dubbates galma hin ga'u ree jechuun Waaqayyo kan dubbate kan hin hambisne Waaqa dhugaa akka ta'e dubbateera. Seera lakkoofsaa boqonnaa 23 lakkoofsa 29. Kutaa lammaffaa yookaan kutaa torbaffaa jalatti 1:8 Waaqayyo arguun ni danda'ama. Gaaffiin kun deebii lama qaba. Isaanis eeyyeen arguun ni danda'ama. Inni lammaffaan immoo lakki arguun hin danda'amu kan jedhudha. Waaqayyo arguun ni danda'ama yeroo jennu amalummaa waaqummaa isaa osoo hin taane akkuma armaan olitti ilaalle bifa adda addaan qulqullootaaf akka inni mul'ateeni. Waaqayyo arguuf immoo qajeelummaa qabaachuun, cubbuu jibbuu fi seera isaan jiraachuu qabna. Haala kanaa yoo jiraanne guyyaa dhufaatii isaa gammachuun kaanee fuula isaa ilaalaa fuuldura uumaa keenyaa dhaabbannaa jechuudha. Lammaffaan arguun hin danda'amu. Kun immoo faallaa ajaja uumaa keenyaa warreen jiraataniif deebii kan ta'udha. Namoonni akka fedhaa fi eeyyama isaaniitti deddeebi'an Waaqayyoon arguu hin danda'an. Yeroo dhufaatii isaallee qulqulluu Yohaannis mul'ata isaarratti akkuma dubbate isa arguu waan hin dandeenyeef tulluuwwanii fi gaarota maaloo nurratti jigaa nu dhoksaa jedhu. Eeyyeen kabajamtoota hordoftoota chaanaalii yuutuubii Daandii Fayyinaa kan taatan hundi keessan dubbii amantaa kan hordofaa turtan kutaa 1 hanga kutaa 7ffaa isaatti hundi keessan kan daawwataa turtanii fi kan akka dhufuttis daawwattan, eeyyeen dubbiin amantaa kanumarratti dhuma, waa'ee Waaqayyoos kanumarratti finna waan ta'eef guddaa galatoomaa siin jenna. Gaaffilee yaalii kan jedhu sinii qabadheen dhiyaadhaa. Deebiidhaaf gumaacha nuuf kennaa isiniin jedha. Laayikii, koomentii, sabiskiraayibii gochuu hin irraanfatinaa isiniin jedha. Waan na dhaggeeffatanii